Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni hordoftoota YouTube channel keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isinin jenna. Egaa akkumaan amma dura isinin jedhetti jechuudha. Akkaawuntii PayPal haala kamiin banama ka jedhu qabadhe isiniif dhufe jechuudha. Egaa akkaawuntii PayPal kana bifa ajaa'ibaatiin kan verify ta'e qabadhe isiniif dhufe jira jechuudha. Akkuma waadaa isiniif galetti garuu isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama isinin jechaa jechuudha. Egaa PayPal banuuf namoonni hedduun yeroo hedduu yaalii godhaa jiranii akkasuma immoo namoonni kana keessa milkaa'an muraasa biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa tanniin keessatti akkasuma naannoo Itoophiyaa bakka jiru keessatti jechuudha baay'ee tokko dhiibbaa qaba jechuudha. Verify ta'ee qulqullaa'ee nuun dhufa jechuudha. Kanaaf credit card tokko malee free credit card kan ta'e jechuudha. Haala salphaa ta'e asuma teennee Ingilizitti yookaan Londanitti jechuudha asuma teennee achitti access goonee fayyadamuu dandeenya location keenya jijjiirree jechuudha. Karaa gabaabatti osoo VPN tokkoon fayyadamne jechuudha. Kanaaf haala kamiin akkasitti fayyadamuu dandeenya, haala kamiin akkasi banachuu dandeenya kan verify ta'e banee isin agarsiisa. Haala ajaa'ibaa kanaan akkaataan itti banadhu yoo banattan akka ajaa'ibaatti ka shakkii takka hin qabne bifa ajaa'ibaatiin itti fayyadamuu dandeettan. Egaa isin maal gootanii YouTube channel keenya haala kanaan waan kanaa olitis boru waan biraatis qabadhee isiniif dhufuu danda'a waan ta'eef akka isin jalan dabarreef subscribe gochuu keessan hin dagatin hadaraa keessan. Kanaaf jechuudha subscribe godhaa YouTube channel keenya. Taanitti gara hojiitti isin deebisaa na hordoftan jechuudha. Amma Google Chrome kiyya kana mee yeroo takka click irratti godha jechuudha. Egaa haala kanaan yoo na dhufe paypal.co.uk jedhee barreessa. Egaa akka ani itti barreessutti barreessa .com miti ilaala. paypal.co.uk haala kanaan barreessa jechuudha. paypal.com hin jenne ilaala. .co.uk jedhee barreesse. Kanaaf kan haala kanaan search gootan jechuudha. Egaa kunoo haala kanaan dhufe. Haala kanaan yoo nu dhufe maal goona gadi siina jechuudha gama gadhaanu kan irratti jechuudha. Gaduma deemna hanga dhumaa gadi geenna jechuudha akira. Egaa haala kanaan akkuma argaa jirtan kana alaabaan UK nu dhufte jechuudha kunoo asitti jechuudha. Isii tana yoo agarre sirrii jirre jechuudha. Kanaaf amma ol deebina jechuudha. Egaa bakkatti deebina jechuudha. Kunoo erga as dhufne maal goona bakkee tanarratti click goona jechuudha. Kunoo isii tanarratti jechuudha. Sign up for free tan jettan irratti click goona jechuudha. Egaa isirratti yeroo tokko gadi click goona. Egaa haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala kanaan dhufa jechuun filannoo nuuf kennee jiru. Personal account fi business account lafa nuuf kaa'ee jechuudha. Nuti kan amma banuu barbaannu personal account osoo hin taane business account banna jechuudha. Personal account kan namoonni hedduun yaalii godhanii dadhabanii itti dhisanii jiran jechuudha. Kanaaf mee amma business account kanarratti yeroo takka click gadi goona jechuudha. Egaa sana booda next goona. Egaa amma immoo maal goona waan kana banachuuf PayPal banachuuf email barbaachisa. Gmail qabaachuu akka qabaatan amma dura walii dubbannee jira jechuudha. Kanaafuu ka email keessa ka qopheeffatan san asirratti galchitan jechuudha. Egaa jechuudha. Mee anis isa asirratti galcha jechuudha. Egaa ani itti buutee xumuree jira jechuudha. Kanaaf maal goona gama gadhaanu kanarratti continue ta'ettana yeroo takka click irratti gadi godha jechuudha. Egaa haala kanaan password galchinaan jedhe. Password kana yeroo galchitan isin jechuudha. Password gaafatan lower case fi upper case jedha. Small letter, capital letter jechuudha. Isin galee qubee xiqqaa fi gurguddaa wal keessa maytanii simbooliiwwan itti maytanii fayyadamtan jechuudha. Password akkas isiniif fudhata jechuudha. Egaa haala kanaan erga password itti guunnee maal goona gama gadhaan irratti checkbox wantaniin yeroo siitanii yeroo takka takka click irratti goona jechuudha. Gadi tick goona jechuudha. Haala kanaan tick irratti gootan. Sana booda erga haala kanaan dhufe maal goona gama gadhaan irratti continue kan jedhu kana click irratti gadi goona jechuudha. Egaa haala kanaan nu fudhatee jira. Egaa fudhatee maal goona amma gadi siinee egaa kanneen bakka kana jira dubbiin jechuudha. Kanneen itti guutuu qabna. Irrana hanga gaditti kanneen walumaan guunnaa na hordoftan jechuudha. Egaa gubbaa irratti asirratti jechuudha. Maal goona maqaa keenya irratti barreessina jechuudha. Kan itti aanu mootu kunoo Hussein jedha. Egaa kuni maqaa kiyyaa miti. Maqaa kiyyaas miti. Kana jechuun ani email ittiin bane isin waan barbaadan jettanii isinis email banuu Gmail keessan banachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf maqama Gmail keessan irra jiru itti guutan jechuudha. Sana booda maal goona
kun immoo kunoo legal business name kana waan barbaadan maqaa YouTubeis ta'e ka Facebookis ta'e waan barbaadan irratti guutuu dandeessan jechuudha. Kunoo waan sen kuni baay'ee xiyyeeffannoo guddaa hin qabu jechuudha. Irra guddaatti amma bakka kana dubbiin jechuudha. Egaa bakka kanatti maal gootan? Kunoo irra guddaatti xiyyeeffannoon kan itti kennamuu qabu isii tana jechuudha. Isii tana namoonni hedduun bakka kanatti akka hin dogongorre jechuudha. Maal goona? Alaabaan UK kunoo as jirti jechuudha. Egaa alaabaa UK tanaan akka hin dogongorre. Kanaaf maal gootan? Bakka jirtan irra Itoophiyaa jiraattan Itoophiyaa biyyoota Arabaa keessa jiraattan maal gootan? Lakkoofsi keessan kama bakka jiru itti gootan. Koodillee bakkuma sani kama bakka jirtan itti gootan jechuudha. Rakkoo miti. Uummata akka cinqiin qabu jechuudha. Kanaaf ani Egypt jira. Kanaaf bakka jirurraa koodii makiyya itti guuta jechuudha. Egaa erga lakkoofsa guutanii xumurtanii maal goona? Gadi siidha amma mootu kana guunne jirra jechuudha. Kanaaf waan akka cinqiin qabu lakkoofsan hin dogongorina. Lakkoofsi rakkoo hin qabu. Bakka jirtan irraa itti guutatu kama bakka jirtan itti guutan. Nuti amma access godhaa jirru London irraa jechuudha. Kanaaf isin lakkoofsi keessan ka Itoophiyaa ta'e ka biyyoota Arabaa ta'e rakkoo hin qabu. Koodii keessa wajjii itti guutan waan akka rakkoo hin qabu. Kanaaf amma gadi siidhanii gama gadhaanu kanarratti address line 1 address line 2 kan jedhu kanneen hundaan waliin guunna jechuudha. Egaa address line 1 kana maal gootanii Croydon jettanii barreessitan jechuudha. Kunoo Croydon jettanii itti guutan jechuudha. Address 1 jechuudha. Address 2 ka gadhaanu kanarratti jechuudha. Maal jettanii akkuma ani jedhu guutanii akka an godhu guutanii yoo guutan uummata akka rakkoo hin qabu. Haaluma ani guutu yoo itti guutatan waan akka rakkina hin qabu. 2 3 2 jettanii irratti guutan jechuudha. Address line 2 jechuudha. Egaa city kan jedhu kanaaf maal gootanii ammas bakka tanattis Croydon jettan. Croydoniin magaalaa London keessa jirtudha jechuudha. Kunoo haala kanaan itti guutan. Itti aansee country kan jedhu kana country region kan jedhu kana keessatti jechuudha. As keessa magaalota London wanti London keessa jiran malee bakka biraa hin argitan jechuudha. Kanaaf gadi siixanii London kan jedhu kana itti guutan. Kunoo London kan jedhu itti guunne jirra jechuudha. Egaa irra hanga gadiitti kunoo tartiibumaan guutaa jirra jechuudha. Sana booda maal goonaa irra guddootti dubbiin jajjabduun bakka tana postal code kan jedhu kana postal code egaa maal gootanii isin yoo posta kan itti guutu kana yoo guutuu barbaadan guutuu dandeessan. Garuu yoo postal code yoo isin rakkise maal gootanii isin gamana dheeyxanii kunoo Google irraan search godhuu dandeessan. Google irraan search gootanii London postal code jettanii tuma guutan. Waan akka rakkoon qabu kunoo haala kana. Postal code haala kana yoo gootan kunoo gubbaarra isin dhufa. Kunoo posta kun hundi isaa postal code kunoo SW11 EC4Y ka jedhu SW1P ka jedhu kun hundi isaatu postal code London keessa jirudha jechuudha. Kun hundi isaa jechuudha. Kanneen keessaa ka barbaadan irratti guutuu dandeettan jechuudha. Waan akka rakkoo hin qabu jechuudha. Kanneen keessaa ka feetan fudhattanii ka ani guutuu kana illee itti guutan uummata akka rakkoo hin qabu ka ani guutuu kana soo guutuu barbaadan jechuudha. Kanaaf mee kiyya kan itti guunna jechuudha. CR 0 CR space 9 X Y. Egaa ani kunoo haala kanaan itti guutee jira jechuudha. Kanaafuu isin immoo ka barbaadan itti guutuudha. Kiyya kana illee itti guutan kun kiyyaa miti London jiru. Kanaaf waan akka rakkoon qabu jechuudha. Sana booda gama gadhaanu kanarratti agree and create account ka jedhu kanarratti click goona jechuudha. Egaa haala argitan kanaan nuuf fudhatee guunne jira jechuudha. Hangaa fi amma describe your business kan jedhu kana itti guunne jechuudha. Egaa kana maal goona as click goona. Egaa describe kana maal goona kunoo individual kan jedhu kana keessaa click goona jechuudha. Kunoo isas guunne jira jechuudha. Egaa keyword kan jedhu kana tunaaf jechuudha. Keyword kana isas itti guunne jechuudha. Product or survive keywords kan jedhu kana irratti jechuudha. Professional service jennee guunna kunoo haala kanaan irratti barreessina. Sana booda osoo hin tingeessine kunoo innu gama gadhaan irratti nuuf fida. Professional service kan jedhu kunoo
Egaa amma immoo gama gad aanuratti jechuudha business URL kenna asirratti maqaa kan ofii kennaa maqaa kenna itti guunna jechuudha .com jennetuma itti guunna kun haala kanaan inni naaf fida haala kanaan waan nu galchinu yoo fudhachuu dide hin dhiifna kabiraa itti inni nu kennu danda'a kunoo haala kanaan Amaan Hussein .com jennetuma barreessina jechuudha haala kanaan itti galchina usnetuma jechuudha Amaan Hussein .com jenna jechuudha kanaaf jechuudha egaa kana guunna jirra amma gama gad aanuratti ka itti aanu jechuudha egaa kan biraa kunoo inni nu guutee jira United Kingdom irraa akka access godhaa jirru nuuf himee jira kanaaf jechuudha egaa gama gad aanuratti PayPal jedha PayPal credit card statement kan jedhu kana isaas itti guunna jechuudha isa kana maqaa kenna itti guunna jechuudha maqaa kenna itti guunna yoo nu sirrii hin guutin inni nu sirreessa jechuudha kanaafu kunoo maqaa qubee gurguddaa ufumaan barreessaa Amaan Hussein wajjanneen kunoo haala kanaan maqaa kenna itti guunna jechuudha sana booda kunoo statementii nu kennuu barbaade ufuma isaatii maqaa qubee gurguddaadhaan barreessa jechuudha kanaaf qubee gurguddaan erga barreessine kunoo gama gad aanuratti continue tajitu tana yeroo takka isi tana kilik goona jechuudha egaa haala kanaan nu dhufee jira haala kanaan dhufu jechuun xumurree jirre jechuudha gabaabumatti jechuudha kunoo haala argitan kanaan xumurree geessine jirre jechuudha irranaa amma akka irra deebinuuf nu gaafata jechuudha kanaafuu bakka kanatti gama gubbaa kanarratti umrii kenna itti guunna umrii kenna yeroo guunnu waggaa 18 ol ta'uu kenna itti guunna jechuudha kanaafuu maal goona guyyaa itti guunna guyyaa keessan ji'a itti guuttanii bara dhalootaa keessan itti guuttan jechuudha waggaa 18 ol ta'uu qaba haala kanaan kunoo nationality jedha nationality keessan kunoo United Kingdom London akka taatan hin taane sana booda egaa haala kanaan guunne maal goona home address ka jedhu kana the same as business address kama dura itti guuttan san akka ta'uuf bakka kanatti mallattoo tana gadi tuuxan jechuudha bakka tuqaa qabdu tana jechuudha ammas lakkoofsa keessan haaraatti itti guutaa isin jedha lakkoofsa kama dura irratti guutan san akka isiniif isuma fudhatu ammallee tanas maark gootan jechuudha kunoo lakkoofsuma san fudhata kanaafu maal goona submit goona xumurre jira jechuudha isin galee submit kana waguune kunoo haala kanaan nu fudhata jechuudha egaa haala kanaan nu fidee jira jechuudha kana jechuun wanta guddaa PayPal irraa barbaadamu xumurre jira jechuudha egaa xumurre jira jechuudha PayPal kenna banannee jira jechuudha gabaabumatti jechuudha kanaaf haala argitan kanaan erga nu dhufe PayPal kenna PayPal verify ta'e PayPal normally send money godhuu danda'u ka receive money godhuu danda'u bifa ajaa'ibaatiin bannee xumurre jira jechuudha kanaaf maal goona gadi siinee mee Gmail tuni ena kunoo isa kana isiin tuni Gmail keessan tani achirraan confirm gootan jechuudha Gmail keessan sana booda isiin tuni ni sirroofti kan itti aanu mootu gama gad aanuratti ammas tannuuf ta'e jechuudha isii tana kunoo limiti wantana isii tana sirreessuu qabna jechuudha limit kan jettu gama gad aantu tana jechuudha isii tanallee sirreessuun barbaachisaadha jechuudha kanaaf isii keessa gaseenne detailiiwwan sirreessiname jechuudha kanaaf isiillee yeroo takka kilik irra gadi goona isii detail tan jettu tana jechuudha kunoo your account limit jedha kunoo kanaaf haala argaa jirtan kanaan maal goona asitti kunoo sending limit per jedha akkasuma kunoo haga erguu dandeettan maallaqa haga baasuu dandeettan haga fudhachuu dandeettan akkasuma haga withdraw godhuu dandeettan hunda isaa asirra isiniif kaayee jira jechuudha haga baafachuu dandeettan amaawuntii isaa jechuudha bakka duwwaa tanniin tuqaa cheekboksii tanniin sadiinuu tartiibaan guutuu qabna jechuudha kanaaf isaan sadiin tuqaa tanniin yeroo takka hundattuu cheekboksii tana itti guunna jechuudha kanaaf maal goona lift limit goona kunoo haala kanaan xumurree jira jechuudha amma asitti kunoo availability godhee jira kanaaf maallaqni qabnu asitti kunoo maallaqa yuuroon keessaa qabnu 0 dha jedha kanaafu aadmoonii godhuu danda'a kunoo received godhuu danda'a kunoo bakka argaa jirtan kanatti gochuudha request jechuudha kanaaf hundaa'u ni danda'a jechuudha kun verify kan ta'e
waa takka sodaa takka hin qabu jechuudha. Godha jechuudha. Send godhuu barbaadan kunoo asiin immootu gamanatti immoo dabitan gamanaan immootu kunoo request money yookaan received kan jedhu maallaqa keessan itti fayyadamtan. Egaa PayPal banuu qofa osoo hin taane PayPal banne kana maaliif fayyadamu yoo jenne online waan dalagattan maallaqa fakkeenyaaf geemiiwwaniin taphattanii maallaqa argachuu dandeessan akkasuma weebsaayiitiiwwan adda addaa keessa deemtanii maallaqa online dalagachuu dandeessan. Kanaafuu erga PayPal banannee maal godhuu qabna kan jedhu PayPal erga banattanii haala itti maallaqa online dalagattanii mootu yeroodhaan qabadhe isiniif dhufa bifa ajaa'ibaatiin kan dhugaa irratti hundaa'e qabadhe isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf YouTube channel kenna subscribe godha. Waan kana oli kan biroo waan ajaa'iba qabadhe isiniif dhufa. Egaa PayPal banattanii haala itti maallaqa keessan PayPal irratti ergattanii PayPal irratti receive godhattan isiniif qabadhe dhufa jechuudha. Akkasuma mootu PayPal kanarraa erga maallaqa PayPal irra galfattanii asirraa gara Itoophiyaa Awaash Baankii wal qabsiiftanii haala kamiin appilikeeshinii biraatti wal qabsiiftanii akka maallaqa keessan asuma teettanii baankii Itoophiyaatti ergattan kanas isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu waan qabadhee isiniif dhufu kana yeroo asirratti gadi lakkisu yoo YouTube keenya jala hin jiraanne argachuu hin dandeessanii. Kanaaf jechuudha hanga dandeessanii subscribe gootanii akka nu hordoftan isin gaafanna. Taanitti mootu yeroo biraa walitti deebina. Ammaaf xumuree jira. Nagaanaaf ta'a. Nagaanaaf jiraadha.